الشمار كفون كم جرتن كم جمتو تداوتوتا OMN دو إدلي الرافق بني دهان سنتمنا محمد فنتالتيم جل كبرتي أدو قدا قبنم والله أنا باتيتي نموني صدما أول ورانا بلتقنات نجيفمون هماميم وديس بروتين أنا أرتما فرسيتي فنتاليين أمار في ورانا بلتقناك إندومينان لالتو تورمو أما فلقوف سيسانين بيكم نجيسني إدو إنتالي جدا متقتني جراچو ورميا ميدياني سوركت مدين همانيجرو ودون كنا قدان تسني بدياتا والله أنا باتيتيم نموني صدما أول ورانا بلتقناتين أجيفمون هماميم دوغان سني سرنا بلتقناتين أرمرتي راوة ماجرا كان جدو جرات تقدو نمنم أنا باتر را أرميا ميديا نتورك دبسيم نموتا كنن مقالا قدنجام كمسي إرا فدنيم أنا باتيم كامبي ورانا برقا جرم تتيم رشنان جرام أجيشام كنا أقام سفيس نتوركي بلسانيم حرقا قدديسان همام مدكين يبرو أمم أنا أرتما فرسيتم فنتاليين أمارفيم وراني بلتقنا كندومنان على تدورمو أما فلقوب سيسانيم بيكمنم أجيسانيم إدو انتالي جدا متقاتهم أرميا ميديا نتوركتي ميرام والله كيستم يكما تهوف أرموتهم قفتم قهاد جتون دول فنتاليين أمارفيم وران نبي أحمد على تدورمو والله رتبنان هما في سوق النساء تهوه بجون سمن أرمو بل آن حواس أرمو والله تف درمنا أكتاسيسم جراتنم أمتني جروم نمونم ويتي أما جملان رشان ماجران أول جنم ما دبني بننسان نيات ماجروم كنجران جراتنم لبون إلمان أرمو كم بننسان لي هنكت جتون إبسوم إرجع هم نوني وبو فيم تيدف نانجم قد إساني بهنيم ورن بلتقنا في فنتاليين أمارام حالو ساني قوتهم حواس أرمو واللو رتبا جاجراتشو إبسون هنلا كاللينسا وكان درونين جيلي مغاراتشم اتروب سني الراجل قبيم هنگيوناتشم لبون على توتورموم ادوون أداداتشم درباجراتشو هموم كناف أرمون وريقمت امرا كفلون سنة كانوا في الراجل جيرو قفان بييتي سنة كيسا جراتشو أكدن دو مرتفتي قبصوت جباتشو قبكان جران جراتو تولوم آنا باتي الرام OMN نيف إيادا كننيدا مقالana qamteetti dargaggoonni afurmanii dhaatii baafamuun haala suukanneessaadhaan ajjeefaman dargaggoonni kun afran gaafa qabaman bakka ta'anii buna dhugan irraa akka qabanidha OMN kan odeeffate ergasii gara mana hidhaatti geeffamuun achi keessaa baafamanii haala suukanneessaan ajjeefaman Faayiza Eliyaas guutuu gabaasa kana akka chaanitti qindeessee jirti. dargaggoota ajjeefaman jidduudha namoonni lama ji'oota muraasa dura qiliinxorraa akka hiikaman Oromiyaa miidiyaa neetwork odeeffatee jira. Bulchiinsa magaalaa Naqamtee naannoo hospitaala bakka barteedhaan Bataskaana Gabreelii Jaamotti guyyaa dheengaddaa jechuunis muddee 8 bara 2014 akka lakkoofsa biyyatti humni addaa Oromiyaa dargaggoota afur qabatee akka ture maddii OMN dubbisanii hima. Dargaggoonni kun afran gaafa qabaman bakka ta'anii buna dhugan irraa akka ta'e odeeffanne. Ergasii gara mana hidhaatti geeffamuun achi keessaa baafamanii ajjeefamanii. Tarreen maqaa dargaggoota kanneenis Abubakar Nuuree, Nimoonaa Ijjiguu, Amaanu'eel Habtaamuu fi Roobsan kan jaaman yoo ta'an dhalattoota magaalaa Naqamtee ta'uu isaanii maddii OMN dubbisanii mirkaneessa. dargaggoota qabaman kanneen keessatti kan argaman Abubakar Nuuree fi Nimoonaa Ijjiguu bara qabsoo qeerroowwan waggaa 4 dura warraaqsa uummata Oromoo keessatti adda durummaan hirmaachuu isaaniitiif jecha waggaa 2 oliif mana hidhaa Qiliinxoo Maakalaawii fi Qaallittiitti hidhamanii dararamaa turan. Yeroo jijjiiramaa jechuunis hidhamtoonni siyaasaa wayita hiikamanitti isaanis gadi dhiifamu maddii OMN dubbisa kun himee jira. Ergasii as bara 2019 keessa magaalaa Naqamtee irraa qabamuun marsaa lammadaatiif Qiliinxootti hidhamanii waggaa 2 booda onkololeessa bara 2021 keessa jechuunis ji'a 2 dura manni murtii bilisa isaan baafnaan hiikamanii gara magaalaa dhaloota isaanii Naqamteetti akka deebi'an OMN odeeffatee jira. Dargaggoo Abubakar Nuuree fi Nimoonaa Ijjiguu dabalatee dargaggoonni afran guyyaa dheengaddaa humna addaa Oromiyaatiin qabamanii turan guyyaa kaleessa reefki isaanii qarqara magaalattii bosona xiqqoo laga Haree Jaamutti argamu maddi keenya kun himeeti jira. Waggaa tokko dura bara 2020 ji'a sadaasaa keessa magaalaa Naqamteetti ajjechaan suukanneessaan dargaggoota 4 irratti raawwachuun ni yaadatama. Ajjechaa suukanneessaa to'annoo seeraa jala nama jiru mana hidhaatii baasanii irratti raawwachuu kun immoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti hammaatee jiraachuu OMN gabaasaa turuun ni yaadatama.
Ajjechaan jumlaa guutummaa Oromiyaa keessatti biltiginnaadhaan raawwatamaa jiru diinummaa murni kun Oromoof qabu ifatti kan mul'isudha jedhan qeerroowwan Oromiyaa kutaalee garaagaraa OMN fi yaada laatan uummanni Oromoo duguggaa sanyii irratti raawwatamaa jiru callisaan ilaaluu kan qabne gochaa kanatti xumura gochuuf kallattii waraanaa ofirraa qolachuu qaba jedhu qeerroowwan Oromiyaa Adaamaa Awwadaay fi Baalirraa OMN fi yaada kennan Naayimaa Umar qeerroo dubbisuun gabaasa bal'aa qopheessitee jirti. Ajjechaan jumlaa guutummaa Oromiyaa keessatti humnoota tikaa biltiginnaatiin raawwatamaa jiru diinummaa murni kun Oromoof qabu ifatti kan mul'isudha jaani qeerroon Oromiyaa kutaalee garaagaraa irraa OMN fi yaada laatani sadaasa bara 2020 keessa magaalaa Naqamteetti dargaggoota 4-5 gochi eegalame kutaalee Oromiyaa mara walga'uun waggaa isaatti Naqamteetti dabalamee jaani. Uummanni Oromoo duguggaa sanyii irratti raawwatamaa jiru callisaan ilaaluu akka hin qabne gocha kanatti xumura gochuuf kallattii maraanuu ofirraa finciluu qabaa jiru qeerroon bara dhufaa dabraa Oromoon mana taa'ee du'a eeggachuu hin qabu meeshaa diinni isaaniin ajjeesu san qopheeffachuu fi tokkummaa isaa cimsee diina ofirraa qolachuun ajjechaa kana dhaabsisuu qaba kun yoo hin taane ammoo osoo guyyumarraan du'a ilaallee boonyee callisnu akkuma gaafa bara Minilik sana nu cabsuuf deemu kanaaf hayyamuu hin qabnu kan jaan qeerroo magaalaa Awwadaay. Wanti kun deddeebi'aa jira dhugaadha osuma duraanis Wallagga Naqamtee irratti amma biiroo lammaffaadha wanti nama gaddisiisu kun Wallagga Naqamtee fi giddugala irratti kibba irratti ta'aa turetu amma Oromiyaa guututti wal ga'uudhaaf deemaa jira. Oromiyaa guutullee wal ga'uu jira jechuudha. Cinaalsanis bifuma kanaan qeerroo uummata nagaa hawaasa nagaa rashananii jiranii jechuudha. Uummanni Oromoo kana taa'ee lolurra fincilee yoo ofirratti lolee difeendi of godhe malee manatti illee nama hunda bira ga'uuf deemaa jechuudha yoo akkana caal jennee ta'e. Kuni waan diina Oromoo ta'e guutumaan guututti diina Oromoo mootummaan kun ta'ee silaa jira. Nama diinummaan isaa Oromoodhaan mirkaneesse silaa duraanuu beekamaadha. Namni garii yoo jiraate kanarratti galuufii dandeessi jechuudha. Itti dabaluun qeerroon magaalaa Awwadaay xiyyeeffannoon hayyoota keenya mana hidhaa jiraniif kennamuu akka qabu dhaamanii murni abbaa irree kun hayyoota keenya nuuf hiika jennee harka marannee taa'uu hin qabnu. Karaan hayyoota keenya kanuma dargaggoota kanneenii tahuu waan danda'uuf kunis itti yaadamuu qabaa jaani. Murni dantaa saba tokko malee kan biroof kabajaa fi naatoo hin qabne biltiginnaan kanaan dura Walloo fi Wallaggatti xiyyaaraan uummata keenya fixaa ture jechuun kan yaadachiisan qeerroowwan kunneen ammaas irra deebiin ilmaan hiyyeessaa rashanaa jira gocha kana addunyaan akka beektuuf uummanni Oromoo keessaa fi alaan gurmaa'ee irratti hojjechuu akka qabus dhaamanii jiru. Miidhaan isaatii fi faayidaan isaa hin labsamne ammas immoo guyyaan isaa gahe lagannaan bahe jedhamee akkuma jedhametti deebi'ee hin himamne akkasuma caljee namni ofiifatee lagannaas hanga dhiisutti maal lagannaan jechuudha waan akkanaa kana nu mudate wanni sun akka nutti hin deebine goonee ammas immoo bifa tarsiimoo qabuun sagalee qeerroo kana dhageessisuu irratti amma hayyoonni keenya tokkummaadhaan gama keessatiinis akkasuma hooggantoonni wabootaan amma dirreerra jiranis hoogganni keenya tabja keessa jiru kunis bifa amma deengadda labse kanaan tarsiimoodhaan akkasitti alaataatiin deemamu irratti tokkummaa Oromootti irratti xiyyeeffatee bifa kan yoo labsamee hojiirra ni oola. Torbee tokkoon dura abbootii gadaa Karrayyuu fi tuuta gadaa Michillee irratti ajjechaan gara jabummaa raawwatame har'a Naqamtee fi Wallootti dabalame gocha kana cimsinee balaaleffannaa akkasumas karaa danda'ame hundaanuu qooda barbaachisu bahachuun uummata keenya wajjin dhaabbannee falmachuun murna gabroonfataa hiddaan buqqisuuf qophiidha kan jaan ammoo qeerroo Baaleeti. Qeerroon Adaamaa ajjechaan eenyummaa irratti xiyyeeffate guutummaa Oromiyaatti raawwatamaa jiru hidhaa fi dararaan adda addaa maqaa abaa'oo shanee jedhuun uummata irratti raawwatamaa jiru nageenya uummataa guutuu booressaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo guutuun kutaa fi amantii biyya keessaa fi ala osoo hin jenne kallattii afraniinuu wal hubannoo uumuun tokkummaa isaa cimsee falmachuu akka qabu dhaamanii jiru. Mataan biltiginnaa Abiy Ahmed daawwannaa dhoksaa Eertiraatti taasisuun dhagahame.
mataan sirna bilxiginnaa Abiyyi Ahmad dhoksaadhaan gara Eertiriyaa deemuunsaa maddeen keenya namootaan irraa beekuun danda'ameera. Daawwannaan dhoksaa kun guyyoota muraasa dura Abiyyi Ahmad osoo gara Tarkii hin deemin kan taasifame ta'us maddeen keenya dabaluun himanii jiru. Abiyyi Ahmad waraana biyya ollaa saffeeruudhaan uummata isaa irratti nama duguggaa sanyii dhala namaa raawwateedha jedhamee sadarkaa idil addunyaatti qeeqamaa ture. Afrikaa keessaa tarree mootummoota abbootii irree keessaa tokko jedhamuun himatamaa kan jiru Isaayyaas Afwerqii waggoota muraasan asitti ammoo haala mijeessummaa Abiyyi Ahmadiin dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuudhaan yakkoota waraanaa fi namoomatiin himatamaa jira. Isaayyaas Afwerqii cabiinsa mirga namoomaa fi yakkoota dhiheenya kana Tigraay keessatti raawwate jedhamu kanaanis gamtaa Awurooppaa dabalatee Ameerikaa fi dhaabbileen idil addunyaa qoqqobbii hedduu irratti buusaa jiraachuun kan beekamudha. Daawwannaa dhoksaa Abiyyi Ahmad Asmaraatti taasise kana ilaalchisee sirni bilxiginnaas ta'ee mootummaan Shaabiyaa ifatti waan jedhan hin qabani. Oduu keenya biyya alaatti fi oduu xumuraatiin United States dhaabbilee xayyaaraa nammaleessa oomishan DJI Dajiang Innovations jedhamu dabalatee dhaabbilee Chaayinaa torbarra qoqqobbii investimentii irra keesse. BBC'n Reuters odeeffachuun akka gabaasetti bulchiinsi Baayidaan ammallee oomisha chiippii kan ta'e dhaabbata Chaayinaa Corporation idila addunyaa oomisha Semiconductor irra qoqqobbii dabalataa kaa'uuf jira. Siraaj sabaaf dabalata qaba. The U.S. has imposed more restrictions on Chinese drone maker DJI and 7 other Chinese companies. United States dhaabbilee xayyaara nammaleessaa oomishan DJI yookaan Dajiang Innovation jedhaman dabalatee dhaabbilee Chaayinaa torbarram qoqqobbii investimentii keesse. Waajjirri ministeera mallaqaa Ameerikaa ibsa tibbana baaseen teknoolojii diroonii yookaan xayyaara nammaleessaa DJI musliimoota Uyghur kan Chaayinaa keessa jiraatan ittiin to'achuuf hojii irra oolfamaa jira jechuun lammiileen biyyattii akka hin binneef hin gurgurre labse. Haa ta'u malee murteen waajjira ministeera mallaqaa United States kun hamma yaadame dhiibbaa uumuu dhabuu danda'a jedhamuun dubbatamaatii jira. Sababni isaa kaampaaniin DJI jedhamu kun kanneen qooda keessaa qabaniin kan hundaa'e miti jechuun BBC'n gabaaseetii jira. Waajjirri daldalaa Ameerikaa bara 2020 keessaa kubbaaniyyoonni United States oomisha isaanii kaampaanii DJI'tti akka hin ergineef dhorkeetii ture. Akka gabaasa Reuters itti garuu poolisiin magaalaa New York dabalatee ejensiiwwan nageenyaa hawaasa Ameerikaa 900 ol ta'an oomishaalee Dajiang Innovation itti fayyadamu. Gama biraan dhaabbanni teeknooloojii teleekoomii guddichi Hawaayiin dhorkaa bulchiinsa Trump irra kaa'ame jala jira. BBC Reuters wabeeffachuun akka gabaasettiin bulchiinsi Baayidaan ammallee oomisha chiippii kan ta'e dhaabbata Chaayinaa Corporation idil addunyaa oomisha Semiconductor irraan qoqqobbii dabalataa kaa'uuf jira. Oduun keenya kana fakkaata qophiiwwan OMN fan wajjin turtii gaarii godhaa.